sagalee waaqayyoo keessa warri macaafa qulqulluu qabdan macaafa fakkeenyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 fi boqonnaa 9 lakkoofsa 10 kaasnee wal qabsiisnee wal wajjin ilaalla. Lafa kanatti macaafni kun nan dubbisa maqaa Yesuusin akkas jedha. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Gowwoonni garuu ogummaa fi barsiisa hin tuffatu jedha. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Isti harka wal qabadhaati Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati waliin jedha. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Anaaf miti kan dubbattan ulfina Waaqayyoofti. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati waliin jedha. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Mata duree akkas jedhu wal wajjin ilaalla. Waaqayyoon sodaachuu እግዚአብሔርን መፍራት waaqayyoon sodaachuu lafa kanatti macaafni qulqulluu maal jedhee dubbata waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Jalqabni ogummaa maali? Waaqayyoon sodaachuudha. Jalqabni ogummaa abboonni waaqayyoon ni hangafa macaafni qulqulluun akka jedhutti kan dubbatu jalqabumti waan hundumaa hangafti waaqayyoon tajaajiluu miti faarfachuu miti waldaa kiristaanaatti deebuu miti kan jedhu macaafni qulqulluu waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Kanaaf waaqayyoon sodaachuu kan jedhu mata duree waliin ilaalla. Waaqayyoon sodaachuu jechuun maal jechuudha? Akkamitti waaqayyoon sodaachuu dandeenya? Bu'aa waaqayyoon sodaachuu maali? Namni tokko waaqayyoon sodaata gaafa jedhamu akkamitti waaqayyoon sodaata? Waaqayyoon sodaachuu jechuun hiikumti isaa maali? Jireenya keenya keessatti gaafa dubbannu deemsa keenya keessatti waaqayyoon sodaachuun kan nu malu yoomi? Macaafni qulqulluun akkas jedha. Waaqayyoon sodaachuu jechuun akka seera waaqayyootti deddeebi'uudha. 2 deemsa waaqayyoo isa qajeelaa irra deemuudha. 3 akka karoora waaqayyoo nuuf karoorse irra deemuudha. Kanaaf macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 irratti akkas jedha. Waaqayyo jedha waan ja'a hin jibba isa torbaffaa garuu hin jigaa. Waaqayyoon sodaachuu jechuun waan waaqayyo jibbu jibbanii waan waaqayyo jaallatu jaallachuudha. Waan waaqayyo balaaleffatu irraa siqanii isa waaqayyotti siqu siquudha. Ati ganama kana namni waaqayyoon sodaatu manni kee kan waaqayyoon sodaatu daa'imni kee kan waaqayyoon sodaatu dargaggummaan kee kan waaqayyoon sodaatu eenyu as keessaa kan waggaraa waaqayyoon sodaatu? Waaqayyoon sodaachuu jechuun gaafa waldaa kiristaanaa keessa dhufne duwwaa paastorootaaf wangeelaawota duwwaa gaafa arginu gada dhumminee jireenya du'aatiin jiraanna yoo ta'e kun of goomsuudha. Ganama kana waaqayyoon nu haa dammaqsu. Kanaaf waaqayyoon sodaachuu akkamitti waaqayyoon sodaata jireenyi keenya gaafa deddeebinu deemsa keenyaan kan waaqayyoon sodaannu yoo maal goonedha? Macaafa qulqulluu keessatti waaqayyoon sodaachuun seera waaqayyoo qajeelfama waaqayyoo abboonni waaqayyoo eeguun erga jedhe macaafa qulqulluu keessa nama waaqayyoo kakuu guddaa irraa qabu nama waaqayyoo waame nama waaqayyoo abdii gale isarraa hafeeyyuu amma dhaloota isa booddee dhufu kakuu kakatamee fi nama waaqayyoo Abrahaam nama jedhamu tokko ni argina.
lammaffaa bu'aa waaqayyoo jiraachuu yaadoo malee jiraata. Fakkeenya 19:23 warri argattan naa dubbisuu dandeessu. Fakkeenya waaqayyoon sodaachuun jireenyatti nama keessa. Namni sodaa waaqayyootiin gaggeeffame yaadoo malee jiraata. Ganama kana sodaa waaqayyoo laphee keessaa buufatu. Namni waaqayyoon sodaatu, namni hafuura Kiristoosiin gaggeeffamu bibirrachaan jiraatu yaadoo malee jiraata. Maaliif? Isa guddaa ta'e Kiristoos irratti of gateera. Isaaf amanamee jiraateera. Akka amantaan jedhu karaa kamtu na baasan jedhu duubattan garagaran jedhu fuulduratti hin deeman jedhu kallattii irra waaqayyoon sodaataniif yaa hundumaa balballi isaa banaadha. Waaqayyoon sodaadhu hojjettee milkoofta. Waaqayyoon sodaadhu dubbattee injifatta. Waaqayyoon sodaadhu hiddursita malee booddeen taatu. Waaqayyoon sodaadhu hambaan nyaattu, bu'aan nyaattu. Waan kan kee ta'e waaqayyo sagalee sii laata. Waan mana keef ta'u gaafa waaqayyoon sodaachuu eegalta. Kanaaf waaqayyoon haa sodaannu.